Tole nagaa caaluu nagaa waaqayyo isa jiraataa isiniif haa baay'atu jaallatamuudhaaf kabajamoo obboloota koo hafuuraa akkam jirtu nagaa keessanii waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ani obboleettiin keessan gooftaadhaan eegamee gargaaramee nagaa guddaa arraafaa kan ta'e qaba. Egaa baga nagaatti eegamtan baga nagaa keessan taatanii hordoftoonni hawwituu fi hundumti keessan baga nagaa taatanii nagaan immoo daddabalee lafa jirtan qixa jirtan mandara jirtan gola haala keessa jirtan hunduma keessatti isiniif haa baay'atu. Isiniif haa daddabalamu jechuutiin jaalladha. Gooftaa nagaatti nu eegee nu gargaaree yeroo fi guyyaa daqiiqaa sa'aatii kana yeroo kana dabarsee harka keenyatti salaatiif galanni ulfinnaa ta'u jechuutiin jaalladha. Tole egaa hordoftoota koo hunduma keessan baay'een isin eebbisa baay'een isinitti gammada. Ayyaana waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jechuutiin jaalladha. Egaa amma yoonatti maatii koo taatanii na wajjin kan turtanii waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaadha. Ammas gara fuulduraatti walii wajjin jirra. Akkasuma maatii haaraa taatanii gara koo dhufaa kan jirtan noora baga nagaadhaan dhuftanii isinin jaalladha isinan kabaja. Wanti hundumtuu jira walii wajjin sagalee waaqayyo qoodannaa walii wajjin walirraa barannee wal barsiisnaa isiniin jechuutiin jaalladha. Akkasuma immoo obboloonni maatii naaf hin ta'inii maatii akkanaaf taatan jaalala waaqayyoon isiniin gaafadha. Ayyaana waaqayyo isiniif haa baay'atu. Guyyaa irraa immoo sagalee waaqayyo keessaati kutaa tokko walii wajjin dubbifannee sagalee waaqayyo walii wajjin hin qoodanna galanni waaqayyo isa jiraata dhaafa ta'u. Mata duree kana jedhu irratti waliin ilaalla. Amanamummaan kee amma yoomitti kan jedhu walii wajjin hin ilaalla. Galanni waaqayyoof haa ta'u wangeela Maatiyoos keessaati. Boqonnaa 24 lakkoofsa 45 irraa kaasee nan dubbisa akkana jedha. Yesuus itti fufee eegaa hojjetaan amanamaa fi ogeessi gooftaa isaaf dhiifama. Yesuus itti fufee eegaa hojjetaa amanamaa fi ogeessi gooftaa isaa naawota isaa fi isaa warra kaaniif yeroodhaan nyaata isaanii akka nyaataniif kennuuf mana isaa irra kaate. Isa kaate kamree? Egaa hojjetaan kun gooftaa isaa dhufee akkasumas utuu hojjetuu kan isa argu gammachuu qaba. Dhugumaan isinittan hima gooftaa isaa qabeenya isaa hundumaa irratti ajajjuu isa gochuudhaaf jira. Garuu hojjetaan hamaan sun yaada isaa keessatti gooftaan koo in tura in jedha. Hojjetaan akka isaatti reebuu ofii isaatii immoo nyaachuu warra machooftuu wajjinis dhuguu in jalqabata. Yommus gooftaan isaa guyyaa inni hin eegnitti yeroo inni hin beeknettis in dhufa. Mataa hojjetaa isa sanaas in tarsaasa. Guyyaa isa dhumaatti ga'aan warra of hin argine in hiraaf. Achitti namoonni in boo'u ilkaanis in qaru jedha. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Maqaan waaqayyo keenya haa eebbifamu. Maal jedha kutaa kanarratti mata duree dhumti isaa hojjetaa amanamaadhaa fi hojjetaa amanamaa hin ta'inii jedha. Hojjetaa amanamaadhaa fi hojjetaa amanamaa hin ta'inii jedha. Galanni waaqayyo abbaadhaaf haa ta'u. Maal jechuu barbaade kutaa kanarratti sagalee waaqayyo amanamummaa hamma dhumaatti warra qabanii fi amanamummaa isaanii namoota fuulduratti yookiis immoo gooftaa isaanii fuulduratti duwwaa warra mul'isanii jechuudha. Egaa kutaa kanarraati maal hubanna? Hojjettoota lamatu jira. Hojjetaan kun inni tokko hojjetaa ogeessaa fi hojjetaa bayeessadha. Inni tokko immoo hojjetaa dhibaadhaa fi hojjetaa hamaadha jechuudha. Galanni waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Hojjetaa inni bayeessi fi inni gaariin kun maal godhaa? Yeroo hundumaa hojii isaarra jira. Yeroo hundumaa hojii hojjeta. Gooftaan isaa yeroo dhufutti inni osoo inni hojjetu amanamaa ta'e hojii isaa otoo hojjetu itti dhufaa jechuudha. Kanaaf maaliin taaree gooftaan isaa sun yeroo dhufutti in gammadaa jechuudha. Yeroo gammadu sanatti immoo badhaasa isaaf kennaa jechuudha. Gahee isaaf laata jechuudha. Hojjetaa inni hamaan kun immoo maal godhaa? Gooftaan isaa mana isaati irratti isa moosisee ajajjuu godhe yeroo deemu inni immoo maal godhaa? Hojjettoota warra isaa gadi warra isa jalatti hojjetanii warra inni mootii irratti godhee gooftaa irratti godhee aangoo isaaf kennee fi gooftaan isaa itti kennee deeme sanarratti maal godhaa? Harka isaa ol fudhataa jechuudha. Isaaniif nyaata laatuu fi waan isaan barbaachisu isaan illaatuu fi ofii isaati garuu nyaata inni dhugaa warra machooftuu warra
akkasumaan wajjin iddoo garaa isaa hin oola garuu hojjetaa isa kaan immoo hin cunqursaa jechuudha. Utuma inni waan hamaa kana hojjetu maaliif waan hamaa kana hojjeta beektu? Hojjesiisan isaa suni gooftaan isaa suni hin tura dafee dhufee na argee gatii gaarii gatii hamaa hojjedhe kana naaf hin laatu jedheetudha jechuudha. Egaa gaafa inni akkas godhu kana gooftaan isaa ammoo utuma inni hamaa hojjetutti dhufaa jechuudha. Otoo inni hamaa hojjetu gaafa hojjesiisan isaa suni yookiin immoo gooftaan isaa gaafa itti dhufu maal godha? Gahee warra of hin argine isaaf kennaa jechuudha. Egaa namichi kun maal godhee of hin argine ta'ee jechuudha. Maaliif of hin argine ta'ee callisee akka barbaadetti jiraata. Hojjetaa isa kaan cunqursaa ofii isaatii nyaachaa dhugaa uffachaa waan itti tolu gochaati. Hojjetaa isa kaan immoo irrakkisaa hin cunqursaa jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa amanamummaan keenya amma yoomitti ree? Waaqayyoof hojjechuun keenya, Waaqayyoon tajaajiluun keenya, Waaqayyoof hojjechuun keenya akkasuma waan hundumaa irratti amanamummaan keenya amma yoomitti ree? Kanaaf amanamummaan keenya amma yoomitti ree? Amma yoomitti amanamna? Amma yoomitti hojii gaarii hojjenna? Namoota fuulduratti mul'achuudhaaf, namoota fuulduratti beekamuudhaaf jennee duwwaa hojii gaarii hojjenna yoo ta'e inni kun gatii nuuf hin qabu. Yookiis immoo fakkeenyaaf namni hojiin hojjisiifatu tokko fakkeenyaaf addumatti ijoolleen biyya bakkee jiru yaa ta'u biyya keessas kan jiru hojii qabna waan ta'eef jechuudha. Namni hojii nutti laatee yoo deeme hojii sun amma abbaan sun dhufutti abbaan sun na bira hin jiru jennee akka barbaanne yoo goone kuni amanamummaa miti jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo namni nu bukkee jirutti akka gaariitti hojjenne yeroo immoo namni sun nu bukkeeti fagaatetti yeroo namni sun immoo nu bukkee hin jirretti natti hin dhufu silaa nan argu abbaa sun jennee waan hamaa hojjechuuti hin qabnu jechuudha. Amanamummaan keenya amma dhumaatti ta'uu qaba. Amma abbaa suni fakkeenyaaf ani hojiin hojjedha yoon ta'e hojiin hojjedhu sana maaliin godha? Amma abbaan suni deebi'ee dhufutti jedhee waan hamaa hojjechaati abbaa sana eegaa jechuudha. Abbaa sun immoo utuma nani waan hamaa sana hojjedhee fixe waan gaarii sanatti hin darbinatti dhufaa jechuudha. Gaafa waan utuu nani waan hamaa sana hojjedhu yoo abbaan hojjisiisan koo sun natti dhufe maal godha? Gaheen koo isa hamaa sanatu naaf laatamaa jechuudha. Inni gaarii hojjedhe suni hafeera jechuudha mul'ata jechuudha. Maaliif jennaani waan an hojjechaa jiru waan arge sanaani gatii koo naaf laata jechuudha. Gahee warra of hin argine guyyaa sanatti laata fedha gooftaa isaanii. Iddoo sun immoo maalidha? Boo'uudha watwaannadha ilkaan qaruudha. Yesuus Kiristoos bara baraan jiraata. Kanaaf amanamummaan keenya amma yoomitti ree? Amma dhumaatti ta'uu qaba. Amma dhumaatti ta'uu qaba. Eeyyee amanamummaan keenya amma dhumaatti ta'uu qaba. Obboleessa koo obboleettii koo waan hojjettu hundumaaf amanamummaa qabaadhu. Amanamummaan keessa immoo amma dhumaatti ta'uu qaba. Amma dhumaatti nama namtu yoo ta'e kantuudha. Amma dhumaatti nama namtu yoo ta'e akkasumaan. Amma dhumaatti nama namtu yoo ta'e kan ilaallamu gatii kee isa gara dhumaati, hojii kee isa gara dhumaati. Kanaaf amanamummaan kee amma dhumaatti haa ta'u. Amma dhumaatti yoo amanamte gonfoo fudhatta. Fakkeenyaaf namni tokko dorgommee jalqabee hin fiiga yoo ta'e fiigee dirree fiigichaa sana qixxee amma gahutti jalqaba yookiis immoo sadarkaa tokkoffaa fiiga fuuldura bahee mo'atee fiiga yoo ta'e garuu inni dudduuba dhuma fiigu sun immoo shanaffaarra yookiin immoo gara dhumaarra inni fiigu sun immoo fiigee dhufee sadarkaa isa dhumaarra yeroo gaan yeroo badhaasni yookiis immoo calalliin laatamuuf sanatti dhufee isa jalqaba tokkoffaa sana dursee yoo argame isa kamtu badhaasa fudhatare? Isa jalqaba bee isa duubaa dhufee fuulduratti darbe sanatu badhaasa fudhataa jechuudha. Galanni Waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Kanaaf amanamummaan keenya amma dhumaatti ta'uu qaba malee amma yerootti miti. Maaliif badhaasni keenya warra mo'atan, warra darbantu, warra dorgommee darban, warra xumurantu badhaasa fudhata malee namni dorgommeen xumuriin badhaasa hin fudhatu jechuudha. Maaliin beekamare? Mo'uusaa maaliin beekamare? Kanaaf amanamummaan kee amma yoomitti amma eessatti ree? Hamma dhumaatti haa ta'u. Obboleessa koo obboleettii koo amanamummaan kee amma dhumaatti haa ta'u. Hojii hojjettu kamiifirree amaname amma dhumaatti. Namoonni baay'een gooftaa Yesuus Kiristoos dafee hin dhufu jedhu. Waan nama dhibu tokko yeroo tokko akkas jedhu ture. Yesuus waggaa 30 kana hin dhufa.
amma sanatti immoo akka barbaanne jiraanne yeroo inni dhufuudhaa ga'e waggaan 29 yeroo dhumutti yaada garaa keenyaa geeddaranna cubbuu keenyaa fi gara isaatti deebinaan. Inni kun dogoggora baay'ee dogoggora. Inni kun jecha maadhaa nan dhaga'anis jechuudha. Garuu maal jechuutiin barbaade fakkeenyaaf otumaa akkas jenna ta'e otoo Yesuus Kiristoos waggaadhuma 20 gidduutti dhufe immoo akkam godha namni sun. Silaa inni waggaa 30tti Yesuus Kiristoos hin dhufa jedhee eegaa jira. Otoo immoo wagguma 15tti gidduu sanatti itti dhufe immoo akkam godha. Gatii isaa sana hin dhabaa jechuudha. Yeroo hundumaa amanamummaa isaa yoo eeggate garuu yeroo hundumaayyuu amanamaa yoo ta'e hojjetaa ogeessa fi hojjetaa gaarii ba'eessa yoo ta'e guyyaa dhufe sanatti gooftaan isaa guyyaa dhufe sanatti gatii isaa isaaf kennaa jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaayyuu amanamummaan keenya amanamaa ta'uu qaba. Amanamummaan keenya amanamummaa ta'uu qaba. Maaliif jennaan amanamummaan nuti qabnu namoota fayyada otoo hin ta'in nu mataa keenya fayyada jechuudha. Gatiitti arganna jechuudha. Fakkeenyaaf Yoosefin yoo ilaalle seera uumamaa keessatti Yoosef boqonnaa 39 keessatti yoo ilaalle maal godhe Yoosefi gaafa biyya isaatiif bahee gurgurame obbolaan isaa dabarsanii isa gurguratanii abjuu sababii argee fi in gurguratanii jechuudha. Egaa isa kana namoonni baay'een keenya hin beekna jechuudha. Sagalee waaqayyo yeroo hundumaa immoo haaraadha waan ta'eef immoo fa'u irra deebines yoo dubbifanne yoo dubbanne rakkina tokko hin qabu jechuudha. Egaa Yoosef maal godhee abjuu sababii argee obbolaa isaatti himatee fi obbolaan isaa immoo itti naafanii maal godhanii dabarsanii obboleessa isaanii wajjin kan dhalatan tiruu isaanii in gurguratanii jechuudha. Maallaqatti gaafa isaan gurguratanii mootiin tokko immoo isa argeetu bitatee jechuudha Yoosefin. Egaa Yoosef amanamaadha. Waaqayyo isa wajjiniin jira. Yoosef nama gaariidha. Yoosef hojjetaa ba'eessadha. Yoosef hojjetaa cimaadha. Yoosef nama qajeeladha. Yoosef nama yaada qabudha. Yoosef nama mul'ata qabudha. Yoosef nama abjuu qabudha. Yoosef nama boruu isaa beekudha. Har'arra ilaalee darbee nama boruu isaa ilaaludha jechuudha. Galanni waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Kanaaf maal godheree lafa dhaqe sanatti amanamaa ta'e jechuudha. Gaafa inni amanamaa ta'u mootiin isaa argee gaafa isa jaallatu mana isaa irratti isa moosiseetu mana isaa eegee akka inni naamusaan seera qabeessan akka inni eegu isa amaneetu hojjisiisan isaa yookiis immoo gooftaan isaa suni isatti gatee biyya biraa deemee jechuudha. Egaa Yoosefi gaafa kana maal godhee amanamaa ta'eetu mana isaa isaaf eegee jechuudha. Haati manaa mootichaa maal jetteeni baay'ee isa waan jaallattee fi akka inni wajjiniin ijjuu fi yookiis immoo akka inni fedha foon ishii faana raawwatuuf isa gaafattee jechuudha. Yoosef garuu lakkii jedhe. Lakkii jennaanini amma homtuu nun arguu jette. Homtuu tokkoyyuu lafa mana hin jirretti, lafa namni mana hin jirretti, lafa abbaan manaa ishee hin jirretti Yoosefin kana gaafattee jechuudha. Egaa maaliif kana gootee amanamummaa dhabuu isheetii jechuudha. Abbaa manaa isheetiif amanamummaa dhabuu isheeti. Mana isheef qulqullummaa ishee fi waaqayyo isheef sodaa dhabuu isheeti jechuudha. Abbaan manaa ishee yeroo ishee bukkee jirutti waan akkasii kana hin goone ala ni ilaalle jechuudha. Garuu gaafa abbaan manaa ishee sun manaa deeme, gaafa abbaan manaa ishee sun biraa deeme maal goote ala ilaaltee jechuudha. Nama kan biraa wajjiniin ijjuudhaa fi of qopheessitee jechuudha. Yesuus Kiristoos nu haa gargaaru. Gaafa kana maal godhe Yoosefi lakkii jedhe atuu natti hin kennamne. Mootiin yookiis immoo abbaan manaa kee qabeenya hundumaa natti kennee deeme. Si'in garuu natti hin kennine. Ati gahee koo miti haadha manaa koo miti waan ta'eef ani si wajjiniin akkamittiin jaa yookiis immoo akkamittiin si wajjiniin waan akkanaa kana hojjedha. Inni kun yakka jireenya koos xureesse akkamittiin waaqayyo koo duratti waan hamaa kana hojjedha jedhe. Ilaala akkamitti waaqayyo duratti waan namaa kana hojjedhaa. Waaqayyo isa arga. Akka waaqayyo isa argu duratti beeka Yoosef. Mootiin na bira hin jiru, namni na bira hin jiru hin jedhu. Haati manaa mootii maal jette? Namni nun argu, namni nu bira hin jiru jette. Yoosef garuu akkas jedhe. Waaqayyo duratti akkamitti waan namaa kana hojjedhaa. Jireenya koos immoo akkamittiin xureessaa jedhe. Galanni waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Laphee akkasii waaqayyo dhaloota bara kanaaf haa kennu. Otoo dhaloota bara kanaa ta'e baay'ee sodaachisa dhugaadhumaani. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Innaa maal jechuutiin barbaade amanamummaan keenya amma dhumaatti ta'uu qaba. Egaa Yoosef amma yoomitti amaname? Amma dhumaatti amaname jechuudha. Amma dhumaatti kan inni amanamee fi
sodaa waaqayyoo qaba, jireenya isaa eeggata, badhaasa yookiis immoo gatii boru isa dura jiru sana beeka waan ta'eef jechuudha. Waan xixiqqoo har'aati, waan salphoo har'aati, waan faayidaa hin qabne, waan boru baddu, waan faayidaa daqiiqaa muraasatiif jedhee jireenya isaa isa boru isa gara fuulduraa sana mul'ata isaa abjuu sanaan kaakuun barbaanne jechuudha. Galanni waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Egaa haati manaa Yoosef, haati manaa mootii Yoosef maal goote, inni gaafa didee wayyaa isaa harkatti isa qabnaani gaafa isheen isa qabattu inni immoo uffata isaatti luqqifatee gaafa harkaa sokke maal jette, kunoo wayyaa isaan harka jiraa jette. Kunoo wayyaa isaan harkatti gateetu as jira wayyaan isaa dirqamaanii mana kootti na dirqisiisuu barbaade waan jedhu kaastee jechuudha. Itti hidhee jechuudha. Maaliif ijaatti baattii jechuudha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Egaa kanaaf maal godhe Yoosef amma dhumaatti amanamaa ta'e. Eenyuuf amanamaa ta'e? Tokkoffaa jireenya isaaf amanamaa ta'e. Ani akkamittani jireenya koo xureessaa jedhe. Lammaffaa waaqa isaatiif amanamaa ta'e. Ani akkamitti waaqayyoon duratti waan hamaa hojjedhaa jedhe. Sadaffaa immoo gooftaa isaa yookiis immoo mootii hojii sanatti kennee deeme sanaaf amanamaa ta'e jechuudha. Galanni waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Kanaaf amanamummaan keenya hamma yoomitti hamma dhumaatti ta'uu qaba jechuudha. Namni hamma dhumaatti amanamummaa isaa eeggate ulfina argata, eebba argata, jireenya isaatti illee hin boqotaa jechuudha. Kanaaf obboloota koo jaallatamoo lafa hojjennutti illee, lafa deemnutti illee, gaa'ela keenyaaf, kaadhima keenyaaf, hiriyaa keenyaaf, obbolaa keenyaaf, maatii keenyaaf, laphee keenyaaf, hafuura keenyaaf illee, foon keenyaaf illee amanamummaa qabaachuu qabna jechuudha. Maaliif jennaani hamma dhumaatti amanamummaa hin qabnu yoo ta'e akkasumaan dadhabbii duwwaa nu jalaataa jechuudha. Hamma yerootti fiinnee, hamma yerootti dadhabnee, hamma yerootti tajaajillee gara dhumaarra immoo banna osoo hin ta'in hamma dhumaatti daa'imuu qabna. Hamma dhumaatti fuula waaqayyo turuu qabna. Hamma dhumaatti waan gaarii hojjechuu qabna. Hamma dhumaatti qajeelummaaf qulqullummaa keenya eeggachuutii qabna jechuudha. Hamma dhumaatti hin ta'u yoo ta'e garuu akkasumaan dadhabbii duwwaa nu jalaataa jechuudha. Egaa waan tokko isiniif kaasaasumaani akkuma Yoosef kana jechuudha. Namicha tokkotu, mootii tokkotu, abbaa qabeenyaa tokkotu, dargaggeessa tokkotu jira. Dargaggeessa ollaa isaati akkas jedhaani jechuudha. Qabeenya mana kootii kana naaf eegitii jedhaan. Yeroo ani deebi'ee dhufutti badhaasa siif kennaadhaan. Badhaasni yookiis immoo kennaan ani siif kennu kuni yeroo ani deebi'ee dhufutti waan harkatti qabattee jirtu waan guddaa haa ta'u, waan xiqqaa ta'u, waan barbaade haa ta'uuti waan harka keetiin qabattee jirtu ani siifan kennaadha. Amma waan harka keetti qabattee jirtu yeroo ani balbala banee ol seenutti waan harka keerraa qabdu hin fudhattaa kennaa keetii jedhaan. Egaa dargaggeessi kunis tole jedhee waadaa waliif galanii in deemee jechuudha gooftaa suni jechuudha. Egaa gaafa inni deemee turee baay'ee ture jechuudha. Baay'ee ture jechuudha namichi inni abbaan qabeenyaa sun baay'ee ture. Egaa amma inni turtii achi ture kana keessatti namichi yookiis immoo mucaan inni dargaggeessi suni maal godhaa? Takka waan gurguddaa qaba, takka konkolaataa qabee dhaabbata, takka farda qabee dhaabbata, takka immoo qabeenya gurguddaa qabee dhaabbata, takka waan babbareedaa, takka utuma akkas godhuuti sareen harkatti duute jechuudha. Mana keessatti sareen harkatti duunanii saree sana achumatti gateetu maal godhaa? Dhaqee waan gurguddaa qabaa jechuudha. Ammas waan tokko qabee dhaabbata, ammas waan tokko qabee dhaabbata jechuudha. Gaafa kaanitti saree sun mana keessatti tajoofte jechuudha. Gaafa sareen mana keessatti tajooftu saree sana gatuudhaaf saree sana reeffa saree sana baate utuu inni gadi ba'uuti abbaan yookiis immoo namichi sun itti dhufee jechuudha. Namichi abbaan manaa mootiin mana isaatti ilaallatee deeme suni itti dhufee jechuudha. Gaafa mootiin itti dhufu kana maal godhe namichi yookiis mucaa dargaggeessi suni saree harka qaba waan ta'eef waame jechuudha. Namni sun waame nagaa gaafate. Egaa waadaa walii galleerraa mitiiree jedheeni
eeyyee jedhe kan waan godhu waan dhabeef fala hin qabu waan ta'eef dura walii galaniiru waan ta'eef jechuudha. Innaa egaa kunooti kennaan keessuma kanadha waan nan waadaa gale waan arraba kooti dubbadhe sana hin kaadu ani waan ta'eef indiigu waadaa arraba kooti waan ta'eef kunooti suma harkaa qabdu kana fudhadhuuti nagaadhaan naqii ittiin jedhee jedhama. Egaa maal jechuutiin barbaade mucaan kun dura konkolaataa harkaan qaba ture mana namichaa harkaan qabee dhaabbata ture akkasuma waan gurguddaa qabeenya namichaa qabee dhaabbataa ture. Garuu saree sana immoo saree mana keessatti duute sana utuu tursiisuu baatee dafee gateera ta'e dafee gatee utuu qabeenya kana biraa sana harkatti qabatee abbaan mana sanaatti dhufeera ta'e badhaasni isaa waanuma inni harka isaatti qabee jiru sanadha jechuudha. Garuu inni immoo amma dhumaatti amanamaa hin taane dura yeroo jalqabaa waan baay'ee waan gurguddaa waan mimmijataa waan babbareedaa harkaan qaqqabaa ture booddee isaarra immoo deebi'ee maal godhe waan hin taane saree duutu harkatti baatee namichi sunitti dhufee jechuudha abbaan qabeenyichaa. Kanaaf maal godhee saritti ilma sana fudhadhuuti deemee saritti gatee harka duwwaa galee jechuudha. Waaqayyo nu haa oolchuu waaqayyo nu haa gargaaru. Dhugaadhumaanii amma dhumaatti nama namnu yoo ta'e wantoota akkasii kanatti nu mudataa jechuudha. Amma dhumaatti amanamummaa hin qabnu yoo ta'e kan tuudha jechuudha. Akkasumaan ta'aa jechuudha dadhabbiin keenya. Kanaaf amanamummaan keenya amma yoomitti ta'uu qabaree hamma dhumaatti nuuf ta'uu qaba jechuudha. Yoo hamma dhumaatti nama namnu ta'e gatiin keenya akkasumaani gatiin keenya isa kamtaa waanuma harka keenyarraa qabnu isa dhumaa isa carraa dhumaa sana ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf namni waanuma arginu beeka miti otoo nu faarfannu nu arge yoo ta'e mucaa faarfattuu sana mucaa faarfataa sana nuun jedhe. Yookiis immoo otoo nuti soobnu arge yoo ta'e nama soobu sana mucaa soobu sana mucattii soobdu sana nuun jedha jechuudha. Gatii keenya maqaa keenya waan ittiin nu arge sanaan nu waamaa jechuudha. Yookiis immoo otoo nama arrabsu nu arge yoo ta'e nama lolu sana nama arrabsu nama maqaa nama balleessu sana nuun jedha. Namni nu arge jechuudha. Waanuma ittiin nu arge sanaan nu waamaa jechuudha. Kanaaf amma dhumaatti waan gaarii hojjennu amala gaarii qabnu amanamummaa qabnu jaalala qabnu waan hundumayyuu qabnu sana hamma dhumaatti ta'uu qaba jechuudha. Yoo hamma dhumaatti hin ta'u ta'e garuu akkasumaan kan tuudha waa'ee nuuf hin baasu jechuudha. Maaliif jennaan gatiin keenya isa dhumaa sanaan nuuf kennamaa jechuudha. Sagalee waaqayyoo maal jedhaa? Namni hamma dhumaatti dhaabbatu hin fayyaa jedha. Namni hamma dhumaatti dhaabbatu hin fayyaa jedha. Namni hamma dhumaatti dhaabbatu hin fayyaa jedha. Kanaaf hamma dhumaatti amanamummaan keenya hamma dhumaatti ta'uu qaba. Garraamummaan keenya hamma dhumaatti ta'uu qaba. Wanti gaariin nu hojjennu ogummaan keenya hamma dhumaatti ta'uu qaba. Fakkeenyaaf Solomoon mooticha yoo fudhanne wangeela keenya keessaati mootota isa duraa 18 keessa yoo dhannee yoo ilaalle maal godhee nama ogeessa ogummaa waaqayyo biraatii fudhate argina jechuudha. Solomoon nama ogummaa waaqayyo biraatii fudhate kana jalqabatti nama firdii qajeelaa kennu ture, nama gaarii ture, nama ogummaadhaan deddeebi'u ture, nama jabaa ture, nama waaqayyo sitti gammadu ture jechuudha. Garuu dhuma isaa badee jechuudha. Ijjaa falalummaadhaan xuraa'ummaadhaan dubartoota 1,000 fuudhuudhaan jireenya isaa xureessee jireenya isaa balleessee jechuudha. Ilaalaa obboloota koo jaallatamu. Amanamummaan keenya amma yoomitti jennaani hamma dhumaatti ta'uu qabaadha. Ganama toluu miti. Jalqaba toluu miti. Jalqaba toluun bareedaadha. Namattis tola. Namas gammachiisa. Garuu inni hundumaa caalu hamma dhumaatti dhuma toluudha. Dhuma bareeduudha. Dhuma milkaa'uudha. Dhumni keenya milkiin qabu yoo ta'e, dhumni keenya eebba qabu yoo ta'e, dadhabbii duwwaadha akkasumaan waa lama dhabne jechuudha. Fakkeenyaaf Salomoonumarraa yookaan ganama waaqayyo biraatii ogummaa fudhatee waan gaggaarii hojjechaa ture. Ogummaadhaan deddeebi'aa ture, firdii qajeelaa kennaa ture. Garuu gara dhumaa ga'ee maal ta'e jireenya isaa balleessee jechuudha. Egaa obboloota koo jaallatamu amanamummaan keenya amma yoomitti hamma dhumaatti ta'uu qaba jechuudha. Hamma dhumaatti nama namnu yoo ta'e akkasumaan dadhabbii duwwaa ta'a. Akkasumaan waa'ee nuuf hin baasu. Kanaaf gatiin keenya isa dhumaa sanaan nuuf kennama waan ta'eef
hamma dhumaatti ta'uu qaba. Dhumni immoo yoom akka ta'e hin beeku. Amma ta'uu danda'a. Sekoondii kana keessatti ta'uu danda'a. Utuun sagalee kana dubbadheen fixin ta'uu danda'a. Yookiis immoo turuu danda'a. Amma sanatti immoo maal ta'uu qabna ree? Amanamummaa qabaachuu qabna. Amma dhumaatti. Waan goonu hundumayyuu gaarii goonu hundumayyuu hamma dhumaatti ta'uu qaba. Yaada hamaarraa deebuu qabna. Goyyoomsarraa deebuu qabna. Hiriyaa keenyaaf amanamuu qabna. Haadhaaf abbaa keenyaaf amanamuu qabna. Hiriyaa gaa'elaa keenyaaf amanamuu qabna. Obbolaa keenyaaf amanamuu qabna. Arraba keenya eeggachuu qabna. Yaada keenya eeggachuu qabna. Kanaaf amanamummaan keenya maal ta'uu qaba ree? Amma dhumaatti ta'uu qabaa jedhe. Namni egaa ati amma du'aatti iyyuu maal ta'edha? Sagalee Waaqayyoo Xiimotewos keessatti amma du'aatti iyyuu amanamaa ta'e. Ani immoo gonfoo warra mo'anii siifan kennaa ittiin jedhe. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf amma dhumaatti amanamummaa qabaachuun amma dhumaatti amanamaa ta'uun baay'ee barbaachisaadhaa fi baay'ee murteessaadha jechuudha. Galanni Waaqayyoo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Kanaaf jireenya jiraannu keessatti hojii hojjennu keessatti amanamaa ta'uu qabnaa jechuudha. Amanamummaan jireenya keenya fi gahee olaanaadhaa fi murteessaa kan qabudha jechuudha. Hamma dhumaatti yoo amanamne, hamma dhumaatti yoo dhaabbanne, hamma dhumaatti yoo jireenya keenya eegganne, amanamaa yoo taane murteessaadhaa fi gaarii nuuf ta'a jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf jireenyuma keenya keessatti jireenya keenya ijaarrachuu qabna, jireenya keenya dhaabbachuu qabna, jireenya keenya eeggachuu qabna, jireenya keenya of qabuu qabna jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo immoo guyyaa isaatti guyyaa dhufu sanatti gatii keenya nuuf fidee dhufa. Gatiin keenya nuuf fidee dhufu sun immoo hamma dhumaatti yoo amanamummaa qabaanne, hamma dhumaatti yoo dhaabbanne, hamma dhumaattidha jechuudha. Gaheen keenya suni isa dhumaa sanaan ilaallamee madaallamee nuuf kennamaa jechuudha. Kanaaf amma dhumaatti amanamaa ta'uun dirqama keenya. Amma dhumaatti amanamaa ta'uun nurraa eegama. Hamma dhumaatti amanamaa ta'uun nurraa barbaachisaa jechuudha. Waaqayyo hunduma keenya naa gargaaru. Sagalee Waaqayyoo jabaadhaa dubbifadhaadha. Dhuguma obboloota koo jaallatamoo yeroon kun yeroo dhumaati. Garuu guyyaa isaa hin beekamu, yeroo isaa hin beekamu. Kanaaf ammas dammaqnee maal gochuu qabna? Amanamummaadhaan deddeebi'uu qabna. Amanamummaadhaan jiraachuu qabna. Waaqayyoof amanamuu qabna. Fakkeenyaaf amma yoonatti tajaajila turre yoo ta'e ammas ittuma fufnee tajaajiluu qabna. Jireenya keenya Waaqayyoof gochuu qabna. Waaqayyoo wajjin deddeebi'uu qabna. Waaqayyoof jiraachuu qabna. Waaqayyoof sodaachuu qabna. Waaqayyoof amanamuu qabna jechuudha. Kanaaf hojjetaa ba'eessa fi hojjetaa gaarii hojjetaa amanamaa ta'uu qabna jechuudha. Akkuma warra kaanii callisnee of ganneera footoo hin taane dammaquu qabna jechuudha. Warra du'an keessaa kaaneerra waan ta'eef jireenya keenyaaf amma dhumaatti amanamuu qabna jechuudha. Jireenya keenya isa dhumaa tolfachuuf, jireenya keenya isa dhumaa sirreeffachuudhaaf, jireenya badhaasa keenya isa dhumaa sana gonfoo sana argachuudhaaf amma dhumaatti fiiguu qabna jechuudha. Dorgommee tun xumuriin namni kun badhaasa hin fudhanne nuunis amma dhumaatti jireenya hin jiraannu yoo ta'e gatii hin qabnu jechuudha. Fakkeenya warri Yesuus Kiristoositti amanne kuni warri fayyine warra lammaffaa dhalanne kun maalidha? Amma dhumaatti yoo dhaabbanne malee jireenyi hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf Gooftaa Yesuus Kiristoositti amanneerra, fayyineerra, cuuphamneerra, tajaajilleerra, lallabneerra, dinqii hojjenneerra, waan baay'ee Waaqayyo nuun hojjeteera yoo ta'e iyyuu amma dhumaatti nama namnu Waaqayyoon immoo nuyi isa ganuu nutti dhufa yoo ta'e, nuyi waan hamaa hojjetu nutti dhufa yoo ta'e jireenya akkamitti arganna ree? Kanaaf amanamummaan keenya amma yoomitti ta'uu qaba? Hamma dhuma barichaatti ta'uu qaba. Waaqayyo hunduma keenya naa gargaaru. Ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Jabaadhaadha. Baay'een isin jaalladha, isinan kabaja. Waaqayyo isa dubbii isaa nutti dubbate, isa nu gorse, isa nu barsiise galanni guutuun haa ta'u. Waaqayyo maqaa isaa galateeffamu jechuutiin jaalladha. Egaa ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kana caalatti immoo sagalee Waaqayyo dubbifattanii akka itti eebbifamtan abdiin qaba. Ayyaanni isiniif haa baay'atu, eebbifamaadha. Maatii warri naaf hin ta'in immoo maatii naaf ta'aadha. Laayik, koomentii, sheerii gochuudha, subscribe gochuudhaan maatii koo naaf ta'ana jajjabeessaa walii wajjiniin sagalee Waaqayyo hirmaannaa. Ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Amanamummaa kee amma dhumaatti eeggadhu. Badhaasicha immoo guyyaa dhumaatti hin fudhatta. Gatii kee argachuudhaa fi amma dhumaatti amanamaa ta'e ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Eebbifamaa isinan jaalladha, isinan kabaja. Shalom, turtii gaarii.